Magaalaa bareedduu gaarreniin marfamtee keessummoota isiitiif karra afur bantee simattu. Jiddugala diinagdee fi aadaa. Magaalaa mammagaallanii tasabaaf sablammoota hammachuudhaan jaalala uummanni Harargeetii fi Oromoo qaban addunyatti agarsiiste. Biyyoo Baha Biiftuu. Magaalaa jaalalaa biyya dhawaa Elamoo hundee. Magaalaa Dirree Dhawaa. Magaalaan tun magaalaa qubsumaan bakka bareedduu taatee fi magaalaa urgaan qilleensa isii akka shittootti urgaa'u. Magaalaan Dirree Dhawaa bara 1902 baabura Itiyoo Jabuutiitii wajji hundooyte jedhama. Garuu sirreeffama seenaa. Wanni dhaloonni Oromoo dhufulleen beekuu qabu. Dirree Dhawaan lafa Oromoo ta baabura dura jirtu akka taatee fi eega baaburri dhufe ammoo akka saffisaan guddattee madda diinagdee baha Afrikaa taate. Magaalaan Dirree Dhawaa saboota hedduun teenya jedhamtullee akka lafa dhawaa Elamoo taate keessa beektoota seenaatii fi buleeyyii Oromootiin ni himama. Magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa Oromoon jaalatamtuu fi magaalaa seenaati. Akkasumas magaalaa artii fi artistoota Oromooti. Artistoota Oromoo babbeekamoo fi jaalatamoo warra akka Abdii Qophee, Alii Birraa, Halloo Daawwetii fi Usmaayyoo Musaafaa, warra akka Himee Yuusufii fi Nuhoo Goobanaa fa'aa qopheessitee saba Oromootiif gumaachite. Magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa sabaaf sablammoota hedduu keessummeessitu, magaalaa aadaa hedduun faayamtee fi magaalaa asxaa ittiin beekamtu hedduu qabduudha. Magaalaa tana jalqaba hoggaa gasseentu foolii jaalalaati soofta funyaan keetiin, ijateetiin ammoo jaalala dhugaati agarta. Hawaasa daabboo takkittii qaban waliif qotanii fi hawaasa nyaata afaanirraa wal fudhatanii nyaatan agarta. Hawaasa yoo bishaan gaafatti aannan si obaasee madabaarra si jaajaa siif kaayee si teessisee rakkoo ta'e si gaafatee si wajji rakkatu argita. Dhumarratti magaalaan jaalatamtuun magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa saboota hedduun adamfamuuf gaadamaa jirtu taatus abbaan magaalattii uummanni Oromoo kanatti dammaqanii hin jiran. Walumaa galatti magaalaan Dirree Dhawaa seenaanis, heeraanis, uumamaanis ta'u Oromooti. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Kabajamtoota hordoftoota kiyya, viidiyoo kana laayik godhuun akka namoota hedduu bira nuuf ga'u godhaa. Sheer godhuunis nu gargaara. Chanaal kanaaf yoo haaree taate sabskiraayib godhuu hin dagatin. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemutti nagaya Rabbii keessa naa turaa.